Arsiina haasa'ee jetti jedhan. Tokkoffaa waadii keessaa bakka an amma dhaqee gaafadhe kanamu bakka biraati. Uno la mucaa san suuraa si qabu. Mucaa tokko suuraa tokko si qabu. Suuraa si qabu yeroo la mucaa wajjin haasesan. Yoo beekte. Laal mucaan ka wajjin dhaqame ka wajjin mucaan suni. Ni beekta mucaa. Wajjin dhaqee kijibame sani kuni kaarsii ka jedhan saniimi. Khamiji wajjin viidiyoo bee haasesan isa kana laa kuno. Ko isi guddisu ifin si guddisa ko naabsi. Kanu naabsi. Oh ifin guddisaa. Nama achirraa yoo taate an nin beeka waan ta'eef. Uno la kana mucaan viidiyoo miyyoo jibee haase isa kana laa. Tole? Ayyee obboleettiin isaa sun amma asirra jirti jaala. Murayyaan tamii mee obboleettiin mucaa kana wajjin haasoo ittisan. Munaa na fakkaata. Munaa tana waa kuno ni jira. Anatu hojjaase min jira. Lelsa isin takka naas jamaa. Fakkeenya ijoolleen tu yeroo si haasoftu laana nama waan gabaabaa si gaafadha si jedhe. Ijoolleen tu yeroo si haasoftu waadii keessaa eessa jirra siin jedha. Biyya tana suutii tana ammaan tana waa'ee suutii tana hin beeku yeroo sanitti Anole ababo darbi. Jamal anole ababo darbi. Umrayya mo isi waa'ee biyyaa waan hin beekneef mucaa wajjaasee anillee ni dubbadha isi waa'ee biyyaan beektu ijoolleen waa'ee biyyaan beektu isiin haasaa mucaa waa'ee jaalalaa wajjaasoo ite malee waa'ee biyyaa hin gaafan obboleeyyan kiyya. Laa suuta tartiibaan ibsa godhaaf laa mucaan ammoo keenya waan lafa san beeku waan ijoollee san beeku suuta ibsa godhaaf isin. Tolee yookaan munaa yookaan murayyaani. Murayyaan ati amma fakkeenya ijoolleen kun achi keessa eessatti ijoollee eessa jirra jedha waadii keessa. Waadii ijoolleen mucattiin ka'itti mucaa arsii tokkootu jira abdii moo eenyu jaallaqoos isaanii qaba. Dalagaa yoomiyaa takka geesse osoo karaa deemutu isa gore. Dalagaa yoomiyaa takka geesse eessa jambootaan suni shaddii fi bootaan sun walitti dhiyaatti jambootaa sirrii naan himne. Bootaa mucaan keenya kun yoomiyaatti dalagate. Boota walitti dhiyaattii jaan. Achirraa yoomiyaa guyyaa torba isa ijoollee san bira dalagateeti sagalee naa qabee guyyaa 20 takka sagalee naa qabee hawwooti yaa'anii deemuuf hin deema bakka boruun hin deema hin yaadiin waan takka ijoolleen silaata karaa kana anuma bira nyaata nyaattee dabartuu tuuja karaa kana jira isaan biratti goggoree dalagaa barbaaddadha hin yaadinii naan jedhe. Anillee yaaboo yaa guutamaa mushawaraan deemii karaa kanan beektu jennaan ijoolleen teenyuma banna bira nyaattee dabartii kun ammaan tanaa ijoolluma na beektu biratti goree yoomiyaa dalagadhee naan jedhe hayyee rakkoon qabu. Mucaan tokko ajjala jiraatuun oolu saayibee isaatii bunii jechaanii dalagaan na bira argamte guutamaa koottu jeeni mucaan arsii kun lookeeshina bilbila isaatiin ergee fi karaan fagoodha maal jaaniini achirraa bakka ganamaniin xiqqoorraa ol deemee sambooda mashawara yaammadhaa jeen. Mucaan arsii kun abdii moo maqaa isaan beekan waa torma abdii kana kararra buuseet maataa Suudaan maataa karaa maataan goriin ijoollee miskiina isaan naan jee afaan isaati malee mucaa keenyarraan dhagaye mucaa arsii kanarraa gaafadhe. Maataa irratti goriin ijoollee miskiina tanuma akka teetii taa waatiiffattu tanatti goriitii dabri ijoolleen maataa sun akkanaa jeen. Hayyee jee qajeelche. Inni qajeelchuudhaaf osoo turin shaddii sanuu akka jaanitti gaa shadduma jaan sanuu waan goonatti hin fakkaanne akka jaanitti. Hoggaa itti dawwalu mucattiin kun hoggaa itti dawwalu bilbila jalaan kaasan itti deebisee dadhabee kara kiyya dhufe ittiin dawwale na jalaa kaasuu didan ni cufan ni banan taraataan jalaa kaasanii dhaggeeffatan zimjaanii boodarraa guyyaa lammadaa jalaa kaasanii namni hedduu mana keessa muuziqaatti banatanii taa'u jiranii jedhe. Amma jalan kaasanii afaan arabaatiin eenyu. Murayyaan jaalaa nuuree lalaa dhaggeeffadha hawaasa kuma tokko wayii kun. Ani amma jecha chaarjii illee qabu chaarjii jaabichaa qaban jecha akka tasaa wanti kun waan achiisan ijoollee kana waan wajjin tureef na kuuqe malee waan biraatii bitan. Ijoollee arsii bakka biraatii haatuu danda'anii haatuu dhiisuu danda'anii. Mucaan baalee jaarsagalee siyaa erganii. Amma tara takka shaddii mucattii nama bilbila harkaa. Nalagee haa ibsanii. Waadii keessa hin beeka waan ta'eef shiddii ka jedhamu kana. Safara kanniin ijoollee maal argeeti haga maaxaa masrii minaamin kanniin ijoollee maal argeeti kaasa'aanu ka maaxaa yamanii kan ijoollee amma dawwalee gaafadhe jennaa akkamitti waan akkana oromoo irraa akkamitti taa'uu diddan wanti akkanaa kun isinirraa jennaan lakkii nuti nu biraa miti mucaa tokko asiin dura ji'a takka ga'uun oolu mucaa suuraa kanaallee miti garuu mucaan ji'a takka ga'uun oolu sun shorxaan qabdeerti
shortaan qabdeen uyyuu dheessine ijoollee nu biraa qabani hin beeynu naan jedhan. Angaruu isa sani se'ee shakkee viidiyoo amma ijoolleen argee sirra qabanii ijoollee tokko liiga oofan kana argeeti malee waan biraatii miti. Achiin alatti ani waan kakanaa immoo ijoolleen bakka maaxaa yamanii bakka irra ture homatti akka mucaa kanan waadii keessaa qabuu danda'an hin beekan. Ijoollee argee maaxaa masrii irra taa'anii hatan. Ijoolleen arsii maaxaa yamanii irra taa'anii hatan. Salaamu alaikum. obboleessa kiyyaa jaal ibsaanuu bar mucaa bilbila irratti dawwala bilbila mucaatiin irratti dawwalee niin bitadhee je nuti amma viidiyoo isaa gabbaafnan an ijoollee arsirraan bitadhee ijoollee arsiisan bira dhaabbadhu viidiyoo naa waraabii waan isaan siin jaan natti ergete ka isaan si baasaan jeen ammataa kiyyaan hayaadhaan aan jee deeme ifumaan deebi'e ijoolleen anaa otumuuf deemtii maarree maal nuun jee immoo guyyaa itti dawwale san yaa rabbi riskii nuuf fidi jaanii taanii wajjin kadhatan bilbila san keessa osoo nan jiruuti an achi keessa dhiisanii yaa rabbi riskii nuuf fidi kabiraa yoon dhufne jaanii walii dawwalan karaan dhufne maarreen dhufne jaanii walii dawwalan amma nagaa kana jettan malee isin rabbii sodaattallah rabbii isin gubbaa jira yoo beekaa walirra qabdanii wal dhoositan malee wallaahi billaahi manni guutu achii natti qoblan hee jaanii natti qoblan wal jalaa. Abootana diimaa irratti dhaye lakkii irratti hin dhooynu haa sagalee teenya waraabbattu haa dhaggeeffattu akkana natti godhatan viidiyoo nabbee viidiyoon boobaattu nurraa achi deemnuti nama akka keetii kanatti haasoo hin feenu maal naancaa manni guutudha haadha jettii bar jennaanini haboodhaan jettu jaaniin haboonis haadhumaa mijaan achi keessaa karaamata qabu ni jiran ammallee ijoollee guututti waliin joottiin jiru garuu ijoolleen teessatti yaa rabbi riskii nuuf fidii jetti. Ijoolleen immoo hundi isii loqonni isiidhaa loqoduma akka mucaa kanaati takka nuti silkiin irraa fuutee natti hancamte. Waliin dho'isinaa jiran akka obboleessa keessanii garuu mucaan tokkichi kun mucaan tokkichi kun. Aguutu akka habooti. Obboleessa kiyya dhabamsiise mucaa kana dhaggeeffadhu sitti hima abootiin aguutu akka cirraanaa kana. Mucaa obboleessa kiyya dhabamsiise kanuma ammaan tana viidiyoo isaan sawware kana dhaggeeffadhu. Video na dhaggeeffadhu gista kacarana kan lubbuun charging qabu koo charging qabu jaalala dhugaanutti maan jirtu bar obboleessa kiyya yoo ta'es obboleessa kiyya ka ajjeese mucaa san anuyyuu viidiyoo keessan dhaggeeffadheen sagalee ta'e amma sirriitti dubbatti wallaalu sagaleen sanii fi tun tokkuma na taate Difuna wali. Rakkoon qabu ana yoo taate bakkee an jiruu fi bakkee isin haasoftan garagara rakkoon qabu ani bakkee. No sagalee tan ammata biyyoon viidiyoo hojii waraabte sanii munaan tun ammata hojii waraabte sanii. Rakkoon qabu kasanii rakkoon qabu ila caalaa nuure laa dhaggeeffadhu si himaa. Tokkoffaa maatta yamanii bakka mana jiraatan takka hin qabu takka jedhe ijoollee muka keessa. Viidiyoo as nu baasa akkasiimi viidiyoo as caalaa ye viidiyoo as waan nu boo mucaan kun ayye viidiyoo as nu boo viidiyoo dha nabbayii jaani viidiyoo na saaboo. Mee Jamaal aloo liitii isaa dubbatu. Jamaal mee dubbatu guddaadha. Nama nurra lee yaa takka mujeetti namana mee yaa dubbatu. Mee halee wala abbo jirulle bakka jabaadhu an charging qabu kalaas baay'ee bo. Akkasii miti akkanatti hin deemin gaarii miti. Gaariin ta'u akkatti hin deemin waan takka eega dhufteefu. Embewan. Tole halal tu bot. Yan live. Barbaadamaa ture waan ta'eef achirraa deeme jecha booda ijoollee achirraa wal kun achirraa kute. Isinii galee qaala achirraa deeme. Yoo suuraa isaa barbaada suuraa isaa jala seena laala. Okay, culun lelaa wanti gaafattu. Amala caalaayyee wanta akkan isinidhaama suuraa gartee viidiyoo san irratti mucaan gartee sammaa kaata san itti as baasaa malee haleeltuun kun dhugaa gaafa mucaan maammee wallooduu isan achirraa baqatee jira inni kun achirraa baqatee deemee jira. Laakiin ammoo suuraa san as baasiif tanaa miti taanta gartee koobiyyaas laakiin wal beekan dhugaadha akkuma inni jee kana maataa masriitii fi maataa yamanii kanarra hattuun akkuma kanatti akka inni achirraa ture barkichuuyye. Yaa. Kichuuyee na dhaggeeffadhu. Kun olaanaa haleeltuu mucaa ijoollee tana ni beektaa. Kana laal mucaan ammaan tana kan mucaa ijoollee dhabamsiise tokko isa kana. Kun olaa kana. La. Habibi la kichuu sitti mu. Ijoolleen kun fakkeenya maataan kun bakka lama irratti atti ijoollee argeetiif ijoollee arsii haa ta'an. Kan akka dhugaa jiru wal beeynalle achirratti namoonni achirra waliin turre ka maataa masrii irra turi sunillee as bayan argeedha inatu haa jedhu. Angaruu
kanneen agarre ijoolleen taa'ammaa achirra jirtu immoo ijoollee nagaati manni qaban hin jiru nakala keessa galanii ummata miskiina walitti oofuuf hin deemina miskiina mucaa kana yoo dhugaan barbaadame gattaatiin barbaada malee miskiina asii viidiyoo Facebook irratti usiisaa poostii godhaa asiin nagaa barbaadan gaarii miti jechuu barbaadee. Facebook keenyaa kenni caalaaye nama akkana jiru kana Facebook isaa naa kennu keessa naqeetiin garsiisa Facebook isaa naa kennu miseenjera mucaa waan jalatti erges sin garsiisa kan mucaan kun irra jiru sin garsiisa miseenjera kan kee naaf kiyya barreeffadhu Faatima Maammichi suuraa mucaa tura jira. Meen Alisa Halee Tulaa maaltu jira beektaa? Amma ijoolleen torbaan tokko dura yookaan ji'a tokko kan geenye tokko mucaa tokko qabnee jirra waan qabu irraa fudhannee jettee moo kamna jettee na fakkaatee mutana. Laa dhageeffadhu ilaa caalaa waan irraa wannaa jedhullee hin beeku. Mucaa tokko qabne erga qabne waan inni qabu waan kana saniin beeynu irraa fudhanne waan fudhanneen sitti ni mansii gale. Ani maaliif namoota bakka san ture waan kana fudhannee sanii fudhannee hin danda'u. Fudhanne ergasii shortaan nu dhuftee nan gadhiifne shortaman nama kennallee nurraa qabdee jedhan. Sanuu ji'a takka dura kun wanta akkasii dagatanii achiin alatti wanti biraati garuu bakki amma mucaan kun itti dhabame jedhan bakka biraati. Amma ijoollee arrabsaa jiran immoo ijoollee hattuu maattaa irraati jedhaaran. Akkam jechuudha. Kasih mesti, amma kasih mesti lah. Kajet, obboleeyyan kiyya na dhaggeeffadha. Na nyaattu malee afaan nama meesineet. Afaan Oromooti kan inni haasaa jiru. Bakkee inni itti bade hin beeynu mucaan kanuun jee mucuma kanaan siin joo jiru obboleessa kiyya. Mucaa kanaatu tara takka maattaa Suudaanii ija, tara takka Shaddii ija, tara takka maattaa Yamanii ija, tara takka immoo ijoolleen Arsiidhaa irraa fudhattee ijoollee Harargee qajeelchittee ija. Afaan waliin marinaadha. Ilmi namaa baasuu dadhabus dhiiga mucaa kanaa rabbiin ni baasa. Du'aa taatus akka fedhe taatu mucaa maalirraa fudhatan yoo kamirraa fudhatan qarshii 400 irraan fudhatan. Bilbilli isaa caccabaadha ittiin idaafan 10,000 narratti talabadhaa jeenitiin jira. Mucaa asnaa baasaa jeenitiin jira. Tolaan nama dhiba malee lolli nama dhibu rabbi sodaattan abbaasa. Tokkoffaa ni beeytanii miti tolchitanii bareechitanii beeytan. Miskiina dhalaadha humaan qabu jechaa fi kana godhaa jettan goggaa sanuu natti caaqetii dhiiretti geessinaan afaan ladaatti dubbata. Asbaabtan baasa rabbi sodaattan asbaabtan baasa. Ilmoo teenya abbaabtan baasa mucaa kanaa fi warri humaa maarree juu kanaatu harkaa qaba malee namni biraa harkaan qaba. Duus du'a afaan waa baasanii caalaa keenya rabbii je'iiti baatii takka guutuun wayi waadhee kakadhatu jira na arrabsanii waan fedhannaan jaani miidiyaa fayyadamuun beeku kuma isiniin jeesanii miskiina shaffaxadheeti mana arabaa keessa bulu jira. Kuma kudhanii fudhadhaan jeen ijoollee san mana guutura ha nuti maallaqa acha qabne waan inni gadhiise laali naan jaan. Maali rabbiin sodaattanii? Yatiima miskiina haadha fi abbaan xoorajee biyyaa bee haati hidhanii taaneen ummaati akkuma isiniin jeessa kara qabdi huno ilaa ammaa isbitaala ciisu jirtu rifachuu sanirraa. Jirana rabbii jaa as baasa mana namaa keessa illee nan iyyisiisina anarra qofan sagaleetii ol kaasee biyya tana keessatti dhiiga kiyya mucaan ana harka kiyyartiin guddisee as fidee akka qillee lukuttiin eegutti jiraan mucaa kana kophaa waniin daakasan sulxaanaa san kaayee fi akka namaa walitti hin gufanneef gaafa Oromoo fi maarree Harargee fi maarree jaanii wal cafaqan san inni mucaa Arsiifitti qabeenyaati gaafa walloo wajji waltuma itti dubbadheetiin guutamaa keenya rabbi sodaadhu miskiinaatiif bakka namaa biyya namaan jirtu ijoollee tan obboleeyyan ta'a wal dhufadhaa waliin dhufadhaa yoo isin dhufan jeetiin taa'ee gorsutti jira. Waan inni gadhiisen gartuu naan jaan keessa kutanii bilbila feetaniif isinii biteetiin mashaara isinii erga. Kadheen gadda immoo lookeeshina si ergaa dhiirummaa qabaattu natti ergii naan jee nama san. Maa wal somne obboleeyyan kiyya baaftan baasa ani isin kadheetiin jira. Lolaan isin miti tolaan isin kadhe ilaa irraa tolaan isin kadhatu jira. Beekan walirra qaqqabdanii wal dhooysu jirtan laal. Miskiina humaan qabu maa duuban jiran jettee duuban jira ilaa wareegamatti jalaa isin hafuunaa baasa. Caalaa keenya sirra kaayeti jalaan dhaabbatini dhugaa osoo wanni takka kuttee namarraan cabne naa baasa. Ummiraayyaan obsa caalaa haleeltu san ol deebisi. Haleeltu san hawaasni Oromoo bal'aan gaafii hedduu irraa qaba waan ta'eef haleeltu san ol deebisi. Namnummaan wajjaa isa waan wiisasan. Haleeltu bichaa miti nu salaamu alaikum warra sirriitti caalaa. Anis ikkoo barra amma
waa dubbachuu dhufe ko mucaa wayii jira ammallee mucaa qabame wayii jira haarawa. Ani ko uummanni kun akkam ta'aa jirtan jira ijoolleen kun maali waa'ee maqabaa kana yoo dhiistan amma mucaan kan birallee ka qabame jira haarawa asumaan immoo kun mucaan ka qabame naannoo farshaatti qabame jedhan kaleessa qabame mucaa kana ijoolleen qaban yoo jiraatte waan tokko isinitti haayimu ijoolleen amma wal qabdanii misila amma walitti muddachaatanii yoo qabdan akkasittuu asirra fida akka maatiin argee yoo dandame isin iyyee birrii dabalee karuma kamiin akka baasan bakka yookaan immoo ara waliin tuminaa dhiisa amma mucaan asirra argitan kun kaleessa qabame. Asumaan immoo ijoolleen mucaan kun bira jiru mucaan kun arsiidha ijoollee argeettu qabe jedhan ijoolleen mucaan kun bira jiru yoo jiraatan keessan nu dubbisa ijoolleen naannawa farshaa jirtan wanti biraan jiru silaa amma akkan wayyinami ana waan isin asirratti haasoftan kana naan galle mukinaatuma as dura isin jalan turre isin caqasallee hin jiru haasofni keessan ka biraa ta'u amma yoo haasoftan naaf galee jira ani waa'ee nama biraa ta'u nagar gin ani keessan Jamaal akkasii ka gaafachuuf dhufe ka duraa osoo gaafannee ka boodaatiif haasoftanii isin koy gadalaa yaani nulleen waan dhufneef dubbanna koy no jechuun waan dhufteef akkamitti dubbatta osoo ka duraa irraa dubbatamu jiru kun fakkeenyaaf kabaddii hojjete ka duraa kun osoo jiru amma kana fiddee kana haasawwan kun amma maal jechuudha amma Jamaal kun waan sirrii godhaa jirta maalati koy ka sanin gaafattanii baran san gaafachuu ne bucaala sanin gaafatta no ati kana yoo gaafachuu barbaadde amma kana yoo qabaasaa kabajuu barbaadde kun haamuu Jamaal ka barbaadu kabadi koy eega bade ji'a takkaati makan nuti barbaadu ni beekta Jamaal kun mucaan kun kan mul'atu yookaan mul'anne taate silaa garaa kana caalaa yoo qabu ta'e ta'an waan ta'eef wanti nu Jamaal kanaa itti kaleessa kanaa miti gatuma meerii jira guyyaa galee. Amma maa inni amma neynee garamee jira waan ta'eef maaliif amma kan maxxane. Koy na ibsaa fi caalaa mee na ibsaa fi koy. Ina Jamaal amma gurbaan mana xiyyeetti kun wanni qabameef sababa mucaan kun warra hawaasa keenya Harargee irraa qabameef. Mucaan mana mati maa qabame xiyyeetti kun sababa mucaa kanaa qabamaa jira. Ka'eeda kana malee kaadamne yetu kana malee kabiraallee jira. Sababni isaa maa inni sababa ijoolleen keenya kana mucaa kana qabdee akka dhabamsiiste irraa. Akkas jedhaan kana beekan amma Jamaalatu kuban qabdu amma yaasoo keetii kanaaf gara. qabame mucaan ijoolleen keenya qabamaa jirtu mucaa kana ijoolleen teenya taarsii qabdee jirti ijoolleen xiqqoo mandoo. Aydee bisuu yoo akkas ta'e yoo akkas ta'e suuraa qabdu kana qabdee jirti ijoolleen keenya. amma na dhagaa amma yoo akkas ta'e ijoolleen mucaan sun bira jiru ammallee Jamaal yoo mucaan Jamaal ammallee kana fidaa ijoolleen sun bira jiru Jamaal dubbisi galee ammallee nama biraa qabuu danda'a. amma naaf hubadhee jira amma caalaa laala hubadhee jira amma hubadhee jira ስለዚህ ijoolleen mucaan kun bira jiru mucaa kana fida afaan oromooti ijoolleen mucaan kun bira jiru bakka jiru ka beektan ka qabdan mucaa kana fida ijoolleen asoololliin in osoo yookaan ijoolleen wal qabu Caalaa maammee kanallee ol galche kalee bira 29 kana ol galche nam tokko duraa gabbuusi. Qaxalee ta'uu gabbuusi. Ani sanirraa bu'a gabaabadha mucaa kana fidaa ijoollee qabamaa jirtu akka hin qabamne akka ijoollee waliin lolle baqa. Kanuma gaafadha bas kanuma bichichaa. Waan takka beeku. yaa laali maal jira beektaa Jamaal anaatu sirriitti dasii baasa dhaggeeffatu jaamsi anolee. Kajechaa jiru mucaa kanaatu Jamaal asirratti godhe dhugootus maammee asirratti godhe dhusii ergeen jira. Mucaa kanaatu jalqaba qabamee ka jiru immoo viidiyoo kaleessa dhoombirii cullee fa'aa ture yeroo jalqabaan dhufee asirra mucaa kana sagalee ta'u ture mucaa kana immoo yeroo sagalee taanullee nuti bifa ammeenyaa yookaan bifa gandummaatiin deemanii akka miskiinii wal qabuuf sagalee hin taane. Mucaa kana karuma nagaatiin gaafanne akka mucattiin kana gartee ijoolleen akkana kana ijoolleen viidiyoo wajjin haasa'u viidiyoo san keessa siifin erga Jamaal keessa na dubbisi maal jaan mucaan miyyoo takka wajjin haasa'u ani baalee agaarfaa faadhaa jaan mucaa nama fakkeenyaaf miyyoo yeroo wajjin haasa'u bilbila mucaa qabamee saniiti yeroo wajjin haasa'u sanirra dhaabbanneetti mucaa kana ijoollee keessaan boochisa dhabdee amna ji'a tokkoo deemnaan firraa dhufanii nu bu'uun yoo xiqqaate an nama shanii oltu na dhufee na boo'e qabaan kun hin jirtu beeka wanni qabaa jedhamu jiru ammallee na bira hin jiru hangama kiyyaan waa'ee qabaa na biratti nam tokko kaasuu hin dandeessan barbaadnan abbaan barbaadda mana keessa manattanii feeta wal qabuu miti wal qalaa deemaan mirga keessan nama lakkata kun dhimma kiyyaa miti ani kanii dhufeefillee jalqaba mucaa kana akka nama Oromoo tokko takka nama tokkootiin barbaacha dhufne malee nuti wal gaafachuu yookaan wal qaxaqqatuu dhimma keessanii miti abbaa barbaadde immoo duraan iyyuu kanaan mana guddifachuu kanaan foola barbaadde taanaan mirga guutuu qabda nuti kan dhufne mucaa kana immoo akka nama tokkootti gartee namni tokko immoo fakkeenyaaf jaamsi ni beektaa badaan tokko nu keessa yoo jiraate ganda keessa yoo jiraate namni kun ganda qabaa aanaa qabaa godina qaba bakka itti irraa dhalatee dhufee qaba fakkeenyaaf namni tokko baalagee kawaa balleessu naannoo tamii jedhameeti jala bu'amee hiriyaan isa beeku akkami waan kana balleessi jedhanii badii isa irraa dhoorkanii akka inni nama kana deebisu akka inni badii kanatti hin deebine itti dubbatama akkasuma akkasii miti. Sanirra dhaabbanneeti mucaan kun ijoolleen tun gaafa bilbila kaafate ijoollee arsiiti maqaa arsii dhaatanii kanaaf aboo ijoollee tana deebisiisa bifa lolaatiin miti yookaan bifa dhaadannaa bifa akkas goonaa na bira hin jirtu waan baay'ee
namni qaleessa Nagalee jira amma laal caalaa kee galatu amma ila jarana laal amma kitti dhiifamallee ilaan chaarjiin qabu dhiifamallee ila caalaa yaada kiyyallee asuma qaba goola badhee deemu barbaadan jarana addaa miti kaleessallee wama biraa nuun jedhamaa ture addaa miti jecha garuu namni mucaa kana qabde arsii taate walaajjinni taate baasi miskiina baasi garasii qaqaarsirraallee qabame dirqama gadhiifama gadhiisa yaada kiyya kun garuu jecha wanti asirra deemamee akkanatti yookiin amma caalaan ati fakkeenyaaf hammeenyaaf hin haasoftu ta'uu danda'a hin beekamu keessa kee jecha garuu immoo ka akka maal jedhama muudisha moo maalishaa ka jedhu kana amma ijoollee asirratti viidiyoo gabbaasee ijoollee arusii jedhan abba wanti akkanaa kana barbaachisu dhiisa fakkeenya ani jecha akka turtii jameeqaati irraa bakka san irraa qaata irraa fagaadhe garuu immoo ijoollee arsiitu tamaaxaatii jennaani aboo ijoollee hiriyoota kiyyaa jira akkamitti wanti kun hagammaa dalagama wanti akkasii kun hin dhiifamne jedhee dawwalee yoo gaafadhu aboo wanti akkasii sun akkanaan jiru turtii ji'a takkaa dura akka tasaasanuu mucaa wayii qabame malee ji'a takka ga'u iyyuu oolu sunuu fagaannee amma nu yoomiyaa wayii irra jirra naan jette galgala culullee kanan culullee amma culullee reef addaan haasofnee kaanee yaane jecha ergasii yennaan mana caalaa koottu mana caalaatitti himi ummanni kun addaanaa dhaabbatu jedhan miskiinni habiibi yoo dhiini miskiinaa jige wallaahi asirra yoo fooloo ittiin guddifatte malee uummata akka siin godhu garuu fooloon sunillee uummata akka waan si wajjin qabrii galuun qabu rabbi tole haleeltu laal amma haleeltu kanaaf immoo dhaaba waan kana asitti yaa wanti kun dhaabatamuu qaba ijoollee waan akkanaa hojjetaa jirtan gabaabumatti Assalamu alaikum warahmatullah. Maamme waalaikum salaam qoyin keessan anan bakka sabuudha waan kana dhaabuuf ijoollee waan akkanaa hojjettan please rabbi sodaadha tokko faarratti lammata irratti mi'as ijoolleen waan akkanaa hojjettan isin galee mucaan namni kun bira jirullee yoo ta'e ana keessa na dubbisa ijoolleen namni kun tokko bira kana keessa ijoollee waan akkanaa hojjettan keessa na dubbisa namni duun qabu qaama godgomummaa akkanaa keessaa ba'u qabna please ani baay'ee haasawuun fedhu waan akkanaa kana haasawullee hin beeku keessa isin jiru nagargin amma iski keessa na dubbisa ijoolleen chagariilu keessa na dubbisa ana keessa na dubbisa bakka ijoolleen waan akkanaa hojjettan keessa na dubbisa isin galee kan mucaa jira waan rabbi abaas mucaa yoo jiraate bakka isin bira jiru mucaa baasa waltu mudhiisa oromoon arsiin dargee hundu nama walajjeesu mudhiisa caalaa keenya obboleessa keenya umiraayyan obsi haleeltu obboleettiin teenya umiraayyan akka jechaa jirtutti mucaa kun eega bate ji'a takka itti ati immoo akka jettetti mucaan amma dura yeroo qabamu ji'a takka dura mucaan wayii tokko qabame akkasii waan garreerraa fudhannee gallakkisni naan jaaneetti. Mee waan kana garaagarummaan isaa maaltu jira jiran as jiddu? Anaa miti bara an suuraa itti erge bar suuraa itti erge ijoollee kana suuraa mucaa kana maaxxaasan irra qabame jedhana ta wajjin nyaanne sallaa laannaan wallaahi rabbi kakadhe haleeltu asitti hin qabamne wanti kun anuu shakkee amma ijoollee dawwalee gaafadhe ji'a takka duraa naan jedhe mucaan tokko jennaan hayyee ijoollee masanuu na fidennaa guruppii kun culullee kana itti gaddabalee ofii kiyya culullee yeroo san ba'ennaan ofii kiyya culullee biraafee itti seenee ijoollee wajjin haasa'ee ka'aara sii galeen garuu ani jecha oma takka naan dabaluun wantummaan takka naan dabaluun kilaashii gurbattee adaabbaa kunillee nama achitti aanee wannaa jiru sii galee achirra jiru garuu mucaa kanaa miti ummata ani bakka yaani jecha fakkeenyaaf haleeltu qoyi ijoolleen bilbila kanarraa fudhattu wanni isaan haasawu waan biraa ati immoo dhufte waan biraa maaliif akka hummaa barbaachisa? Eesh immoo ijoolleen bilbila mucaa kanarraa fudhattu laal dhageeffadhu ila jecha waa'ee siyaasaa namaa keessatti hin fayyadamina siyaasaa miti ila caala ani fakkeenya waan caalaan taa'ee waan caalaa bira taa'ee caalaan arguu hin danda'u akka caalaan na himetti haasaa malee sii galee kanaaf immoo garuu anillee nama achirra hin jirre waan ta'eef dawwalee gaafadha. Ana osoo achirra jiraatu waan kana immoo miskiina akkana nu godhe haleeltu ijoollee san fidii haleeltu akkana godhe erga ijoollee san dawwalte ijoollee san nu fidii mucaan kun dhuguma mootummaan fuudheera nuti immoo bilbilaaf waan inni qabu irraa fudhanneera. Kanaa miti bar kanaa miti ka jedhan anamma suuraa argee jennaan suuraa kanaaf erge ululleen na ergennaan kana. Jennaan abboo kanaa miti ka kana duraati kun amma ji'a mee suuraa ishee mee isaan suuraan ishee ergan san nu baas
suuraa jarri natti hin ergine anatu suuraa kanaa mucaa kanaa fuudhee itti erge. Argee akka qabame kan osoo hin taane akka amma fakkeenyaaf reefatti suuraa keessa kaa'aa turte sana immoo ni beekaa inni suuraa. Laa dhageeffadhu. Ila mucaa kana dhaba. Kana anatu kana gaafateedha maamme. Eda asii deemeti kana gaafate. Kana asii ijoollee sanitti ergee gaafate inni. Mucaa kana maal mucaan qabame jedhan kana mucaa kana maaliif qabdanii jedhee gaafadhee jechaa jira kana leeltuun inni. Mee uummanni Gaafate kana miti kan qabne baay'ee tokko dura mucaa kana wayii qabne san shortaan nu biraa fuudhe naan jedhanii jedhe. Caalaayyee lakkoofsa isaa banaadha jiin lakkoofsi haa banamu hayyee lakkoofsi haa banamu lakkoofsa irratti dawwallee ilaala suuraan amma mucaan diimatus ta'uu danda'a mucaan gurraachaa suuraan abbaa hin fakkaattu namni dhugaa himu hin jiru mucaan kanumaa isuma irran dabrinaa tana beekan wal dhoosanii caalaa keenya walirra harka qabu jiranii wallaahi billaahi namanina mucaan akkam naan jee akka irraatti fuudhan rabbii beekaa jedhanuu na dhooyaanii jeefaan ifiitiin. Ijoolluma teessan turraa fuudhe baleessa kayyan dhoysin irraa haa fudhatani mucaa wayi waraananii tanis siin jiru waraananii irrina irra geessisanii tana qofan si gaafadha maallaqa irratti hin dabalee kannaafuu galataa mootummaa yoo naa qabes galataa. Dhageeffadhu obboleettiitii yaa'an siin beeku nan beektu asirratti wal agarre. Sirri Ani garuu waan argirraa haasaa malee waan an argirraa ilaalaa dhageeffadhu waan argirraa haasaa malee waan an argirraa naasa. Mucaan kana jedhee itti gaafadhe itti erge mucaa kana maa qabdan jedhe lakki abboo mucaan kanaa miti. Mee ati bilisa baasuudhaaf haleeltu iyyee bilisa baasuudhaaf mee viidiyoo baradhu. Ani immoo abboo namni nan beene hin jiraana. Yoo nan beene ani viidiyoo tokko lakkisitti malee suuraa keessanii maxxansuu danda'a. Maxxansi yookaan suuraan kennee yookaan viidiyoo baradhu. Suuraa caalaa keenya suuraan maxxansi suuraan nama maxxansuu danda'a suuraa. Caalaa obboleessa kiyya qaali. Caalaa obboleessa kiyya qaali suuraan maxxansin. Kichuun asirra jiraan beeka. Umurayyaan suuraa isaa mucaa kanaa hin beeka. Kichuun yoo isin wallaaltanillee maal taatan billaa reega. Akka nama tokkotti akka nama beekutti mucaa kana nu gaafadhu jennee malee achi hin jiru inni amma sirkiidhaan ijoollee achirra akka nama tureetti ijoollee achirra jiru kun waan beekuuf nu gaafadhu jennee malee inni akka gaafa lola walloo achirraa deemuuf hin jiru. Okay maammi caraa kana maammi dubbadhu. Ila jarana waan dubbachuu barbaade tokkoffaa irratti haleeltuun bakka kanallee hin jiru. An akka mataa kiyyaatti caala